السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتن تو تافي وردو تتقيا أرانتنا اللي جاكون هو دفعت إنجرا وردا برانجرا وردا أورو برانجرا أسمانوغا أكما بيكمو خلي اللي قرتي كولارتي نفتي ديفما نافقودي هنرا قولوجا ديفما نافقودي أسمانوغا دماشي إسين تن دماشي تيا أرانتنا إسين اللي ديفما نافقودي وان قرتي نتقولو ترسنة شات اللي ركتي بوجه ilmaan keetti raagaru bakka gololcha akkasitti gartee maraatee akkasitti dhukkubsate san jechuudha. Kan hundumaa si godhe har'aan tana dhiifama naaf godhe jechuudhaan isillee gahee dhiifamaan gaafadha jee dhufe kanarraa gololcha gaafa gololcha akkasitti dhukkubsatee akkasitti namni hundi gartee akka baarka akka gartee bal'oo asumaanuu golaartii Oromooillee gaafa san dhufanii namni hedduun gargaaruu turan bakka itti aansuudhaan kanarra dhugaadhaa gaafa san anilleen walitti aarree turre naaf gololcha akkumaan gartee itti dhufee gaafadhullee dhabee jechuudha. Rabbi alhamdulillah gololchalleen eega fayyee kanarraa gaa hunoo anilleen dhiifama naaf godhe jee gama kana dhufe isilleen gartee akka dhiifama naaf gootu isin tun dumaashitiyya gartee wanni qotte galaanni haa fuudhu gama isin dabarsan isin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Eega akkana jee dhufe har'a qillee keenya gaa maaliin siin jaga dhiifamni karabbiitii dhiifaman sii godhaa ramadaana waan feete taatu see dhugaadhaan alhamdulillah rabbil aalamiin yoo na bira dhaabbattanis kana bira dhaabbatanis Oromoon alhamdulillah bal'oodhaa na bira dhaabbatanii na jajjabeessanii naa fayyee Ibraahimilleen alhamdulillah galanni karabbiitii dhiifamni karabbiitii dhiifama sii godhee ramadaanaa maaliin jaan dhiifama sii godheetiin jira gaabboleessa fayyaa akkasuma gaa dhiifama godheetiifin jiraan jaan hordoftoota keenya rabbiif jecha dhiifama godheetiifin jiraan maaliin godha egaa alhamdulillah rabbil aalamiin fayyeennis ilmi namaa ilma namaati rabbumaa tanuma rabbiitu guddoodha angaruu rabbiif jecha dhiifama sii godhee siin jedha. Asmaanuu wallahi dhiifama naa godhuudhaaf baay'ee takka galatoomi garuu kanarraa silaa namni ammatti osoo hin ta'in gaafa inni gartee akkasitti dhukkubsate san uumaman danda'uun anilleen silaa gartee si bira dhaabbatuun dirqamanarra jiru kanarraa garuu ammallee garuu gaafa san keessatti garuu namni hedduulleen isa bira dhaabbatanii gargaaruu turanii bakka inni gartee namni magaalaa sanaa haadha hin jiru gaa hundinuu dhufee aaraa fi jinni namni aara qabulleen gisi san keessatti aarri hin jiru isaa ifiifuu kanarra jiru naa akkatti boo'insa kanarra ilmaa kanaa wajjin jirtu namni aara isaa laalee hin jiru namni magaalaa kana keessaa tokkichi dhufee natti dirmatee nan laaleen hin jiru gaafa san dhugaanillee haalan isitti aara qaba garuu gaa an rabbumaaf jecha dhiifama sii godheetiin jiraan jee maaliin godhaa miti garuu haalan hin aare gizeessaniif namni magaalaa tana keessaa dhiiraa dhalaan guutuun qabayee gaafa san walaa ka aara Ibraahimitti qabu kanatti qabu aara san namni dubbate hin jiru takka dubbii takka du'aa fixaa takka turaa fixaa jedhanii miire wanni gaa aara fi jinniidhaa hin jirtu gizee inni akkas ta'u san keessatti namni dhufeetuma nama bira dhaabbatu waan gaa wayillee hoon dhabe qullallee gaa namni afaanumaanuu sagalee goggoydduunu bilbilalleedhaan silaa namuma jajjabeessuu qaba ati garuu an haalanii sitti aare garuu dhiifama sii godheetiin jira maaliif garuu anillee na hoggasan keessatti dhugaadha jawwaalallee waan gartee inni dawwala jee isaa waa jawwaala dawwaleen kaasuu irra hin jirta maaliif kanarraa garuu an gaafuma gartee inni fayyeen isaan kanallee baatii ramadaanaas deemu jira dhiifama gaafadhaa akka isaan dhiifama naa godhanillee abdiin qaba jeetiin abdaddee wallaahi baay'ee takkan gama gartee yuutuuba kiyyaatinillee dhiifama naaf godha Oromootiyya naatutti balleessee jee gaafatu ture kanarraa atilleen dhiifama naa godhuu keetti baay'ee takka wallaahi galatoomi arrallee birullee ilmaan kee keessatti gartee mataan si haa jiraachisu umri si haa dheeressu asii fi abbaa mana keetillee waliin gartee warra gartee wajji waaruu rabbiin si haa godhuu siin jaa hanga gartee baatii ramadaanaa tana keessatti wallahi dhiifama naa gootanii asumaanuu du'aayii waliif goonee rabbiin gartee waliin nu haa milkeessuun jaan akka mataa fayyatti. Asumaanuu gaa jaalatamtoota fi hordoftoota keenya wallahi har'aan tana wardaan dhiifama naaf goote baay'ee takka haa galatoomtu isin tuni wallahi obboleettii xiyyaasii dumaashii xiyyaasii kanarraa garuu isin gaafa san akkanatti rakkattee jechuudha. Isin tun biyya namaa keessa jirti abbaan manaa isii irratti ta'ee baay'ee takka rakkattee Oromoon haa galatoomtu Oromoon gartee wallahi rabbiin Oromoollee haa bilisoomsuun jaan akka mataa fayyatti kanarraa namni gartee bakka adda addaa irraa illee dawwalanii akkasitti isii tana jajjabeessuudhaaf waan baay'ee takka Oromoon biyya itti hafte qabdi ta biyya biraatu meeqaan tamtanaa taas keessaa inuu dhiisi gaa'e
alhamdulillah rabbil alamin garuu oromoon bal'oon haa jiraattu wallahi maaliif haalan na bira dhaabbatanii na jajjabeessanii alhamdulillah rabbil alamin kun hagaardhaa hanga Ibrahim fayyallee takka bilbilli nurraa addaan citee hin beeku karaa keessatti dhufanii kanatti nu bilbila rasiidatti buuttatanii jechuudha maallaqa itti naqatanii maallaqaan nu bilbilu jiranii alhamdulillah rabbil alamin jazaa rabbiin haa kafalu oromoo bal'oo fi alhamdulillah mun jaaga bulee safiyatillee rabbi jechuudha si godheetin jira baay'ee takka galatoomii jaa dhugaa wallahi baay'ee takkan sitingisiifadha akkuma nama kamittu namni kun gartee wallahi garuu namni dogoggore hin jiru anillee gaafa san dogoggore alhamdulillah dogoggora ofii kana beekee namni tokko dhiifama eeganaaf godhe siin jee atilleen dhiifama naa godhuu kati baay'ee takka galatoomii siin jaa kanarraa wallahi oromoon gartee baay'ee takka gartee Abrahaamillee jaalatti maashaallah innillee gartee gara hedduudhaan nama birallee dhaabbata akkasuma aanee birallee isaa dhaabbatee jechuudha sheekatti fidee irraa eegsisee gaafa sanii innilleen wallahi rabbiin umrii haa dheeressuun jaan akka mataa kiyyaatti kanarraa maali namni tokko namni fi hamaallee ta'u harreellee walii afaan qabu bu'aan dhabuu jaan amma akka hiyyaa kun kan gartee waan takka osoo dambaafatiin gartee lafaa kee waan namaan jiru kun gartee anillee maali namni kun gara hedduun dhufanii na arrabsanii ati waan akkanarraa dhaabunaan jaanii an arrabsuuf oromoo wallahi haa galatoomtu jamaaleef badii xiyyeessan na arganiiti irraa dhaabunaan jaanii yookaan arrabsanii irraa nadeeffatanii haa galatoomanii jaa kanarraa rabbi alhamdulillahi amma baatii ramadaanaa tana keessa isin walitti nu fidee walitti gartee naaf golochallee walitti fayyinee wajjin gartee teenyee wajjin haasoyne wajjin kofallee taphannu an baay'ee takkaan gammadee jechuudha kamataa illeen baay'een gammadee akkasuma rabbiin rabbumaaf jecha namni qawallolee guyyaa sadirra waliin wanni cinaa jaa akkasuma baatiinis baatii araaramaati baatii ramadaanati walitti aaran qabne afoomnaan illaa waliin jaa walitti aara qabu gaa dhufee walitti araarfamuun bareedadha kullee aartillee naa galatoomu gaa asitti si fidee akkasitti walitti nu araarsee alhamdulillah rabbil alamin galanni karabbiiti wallahi goraattillee baay'ee takka dhiiraasi inni gartee nama jabeeffamuu qabu maaliif hoggasan keessatti anillee wallahi isaanillee hoggaan walillee jiru dhugaadha namni gartee akkuma reefu kaasee namni dogoggoree hin jiru kanarraa inni na fidee jechuudha Abrahaamii walitti na fayyisu baay'ee takka galatoomuun jaarraas boruu san inni galatoonfadha rabbii gaditti kanarraa itti aansuudhaan naaf gololcha walitti fayyine jechuudha inni kun obboleessa kiyya guddaadha kanarraa walii yoo nan balleesses yoo nan dogoggores isumaa jechuudha kana sirreeffatu fakkaanan gartee waa namaa yoo namni dogoggore hin jiru waa namaan jees akkana obboleessa kiyya wanni kanaa kun sirraan fakkaattu dhaabbadoo naan jee wallahi waan inni jee'ule jechuudha meen fudhadhaasi akka obboleessa kiyya kanarra guddaa tokkottiin amanaa jechuudha maali eegumaan isa kana biratti dhiyaadhee jechuudha maalumaa isaa baree jechuudha eegana suruun bira nafite isallee beekaa mana keessan dhufee isallee haasoyisee bareen bakka inni kun dhugumaanu dhiira namaati tanumaafuu ummanni oromoo bal'aan gololcharraa gabbuu naan jaa san hunda jechuudha baree jechuudhaan akka mataa kiyyatte wallahi asiinuugaa jaalatamtoota agartoota keenya wallahi kunoo arraan tanagaa gololcha mana gololchaa jirraa kunoo dumaashii bira jirraa asirraa isiilleen gartee gololchalleen dhiifama naaf godhee isiilleen akka gartee dhiifama naaf gootu jeetiin kunoo isiillee har'a isin qabadhee dhufe kanarraa isiillee wallahi haa galatoomtu rabbiin gartee umrii isii haa dheeressu dhiifama naaf goote jetti baay'ee takka haa galatoomtu asumaan oromootiyya isinilleen asumaan du'aa naaf godhaa fi naa galatoomfadhaan isinin jaa maaliif isinilleen garuu gololcha bira dhaqee fayyifadhuu jechuu turtanii osoo gololcha qofa hin ta'in jechuudha wardaa oroo fayyifatuun yookaan dirqama narra jiru jechuudha isin tun dumaashii kiyyaa yookaan obboleettiitii yaa jechuudha kanarraa jaalatamtoota agartoota kiyya wallahi har'a wannin qabadhee dhufe kana jaalatamtoota agartoota keenya wallahi kunoo har'a kanin qabadhee dhufe kana fakkaata isinillee gartee hanga gartee viidiyoo biraatiin qabannee walitti deemnutti nagaan nuuf tura isinin jaa inshaallah andhaamsa kiyya kana fakkaata gaa'e hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh